namni gaafa haamileen na cabee jedhu eessa isaatu caba? Bakka gurri isaa cabuudha miidhamuu isaa. Garuu deebisanii san. Ati maal goota? Odaatee yaa'u. Shugguxii obaasoo doon taane. Aaruun danda'a baay'ee. Kanaaf maal goota? Kanaaf. Ati immoo akkami jaalallee kee namni tuqe shugguxii obaasa jechuudha? Wanti cabu hin jiru. Murteen an fudhadhu garuu keessa kootitti. Shugguxii biirallee ga'uu baatu. Ittiin tokko see ajjeesu jechuudha. Doon taane. Ashaamar kafunii kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya laaf biyya keessatti argamtan nageenya keenya bakka jirtan maratti sanaa qaqqabu jecha kun qophii bashannanaati. Qophiin bashannanaa keenyaa gamoota guyyaa walitti nuuf fiddee faana kolfaa taphachaa turtii kan taasisnu ta'a. Isinis egaa qophii keenya irraa barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa nu faana turtii akka taasistan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Caalaa Hundaasaa nu waliin tura turtii gaarii. Aye, eeyyama ta'u keef guddaa galatoomii maqaa keenya jedhu. Maqaan kiyya Mallasaa Haayiluu. Jamaal Jaamaa. Kaasaa Hundayaasaa jedhama. Badhaasaan jedhama. Maamushuu Ajjiraan jedhama. Gammadaan jedhama. Gaaffii anta aarsa gaafadhu namni gaafa haamileen na cabe jedhu maal isaatu caba? Haamileen na cabe gaafa jedhu namni haamileen cabuun isaa gurri kiyya yookaan wanni ta'e kiyya wayii gurri kiyya na badeera. Gurri na badeera yoo jedhu ammoo waa wayii haamileen kiyya cabeera yoo jedhu akka miidhamaa wayiitti kan agarsiisu. Kanaafuu maal isaatu cabere? Haamileen kiyya cabe yoo jedhu haamileen kiyya cabe gaafa jedhu bakka gurri isaa cabuudha miidhamuu isaa akkasii jechuudha. Eeyyen akka kiyyatti akkasiillee gaafa deebii biraallee qaba yaadachuu danda'a deebii biraallee qaba deebii biraa. Haamileen na cabee yommuu jedhu jiruuf jireenya isaa keessatti saalfachuu. Yoo saalfate haamileen isa cabe maal isa waan ofii barbaadu san argachuu dhiisudha. Waan ofii barbaadu san yoo argachuu baate yookaan gaafatee yoo dhabe haamileen na cabee jedha. Haamilee isaa cabee jedha. Yoo waan ofii isaa barbaadu san gaafatee yoo dhabe fakkeenyaaf jaalala yoo gaafate yoo milkoomne ta'e haamileen na tuqamee jedha. Haamilee isaa cabuu jechuu akkasii ibsa. Haamileen na cabe yoo jedhu fedhiin hojii hojjechuu fedhiin ittiin kaka'umsa inni wanna qabu tokko yoo harkaa dadhabee jechuudha. Kanaaf fedhii isaatu cabee. Fedhii isaatu cabee bakka dandeettiin inni wanni tokkoof qabu yoo harkaa dadhabee jechuudha. Haamileen na cabe gaafa jedhu karoora isaati. Karoora inni karoorfate tokko gaafa jalaa bakka inni yaade galma gaafa ga'uu dadhabu haamileen na cabe jedhee dubbata. Waan sammuu isaa keessatti yaadu hin jira miti. Wanti sun gaafa milkaa'uu fi dhabu haamileen sun na cabe yookaan immoo fakkeenyaaf namni tokko yoo dhiibbaa wayii irraan geessisu haamileen isaa tuqame inni yaadu akkasitti jechuudha. Namni tokko nama tokkoof yommuu miidhu haamileen na cabe jedha. Kanas hin jaa. Kanaafuu maal isaatu caba? Wanti cabu hin jiru. Haamilee isaa yookaan sanuma bakka. Haamileen isaa na cabe yoo keessi isaa miidhameera. Namni tokko yookaan yaada isaa fudhatu dhabuun isaa haamileen isaa akka cabu godha jechuudha. Gaaffii lammataa si gaafadhu Bulloo Hajii Adam gama shubbisee shugguxii dhugee bulaa namni jaalallee tiyya dubbisee jedhe maal jechuu barbaadeeti? Mee Bulloo Hajii Adam gama shubbisee shugguxii dhugee bulaa namni jaalallee tiyya dubbisee shugguxii dhugee bulaa namni jaalallee tiyya dubbisee jedhe maal jechuu isaati? Namni jaalallee nama sanii dubbisee shugguxii dhugee bula jechuun dhahee ajjeesa jechuu yookaan shugguxii dhahee ajjeesa. Kanaaf ati namni jaalallee keetti dubbate dhootee ajjeesa jechuudha? Dhahee ajjeesa osoo hin taane
yaa'u garuu ilaalchi ani waan jaalalleetti san jaaladhuuf kanaaf namni jaalallee keetti dubbate maal gootan? garuu amma waan godhu miidhuun qabu akka jaalallee kiyya taate waan namni sun hin beekneef amma godhuun qabu garuu sirbichi akkasumatti fakkaate hin ajjeesa jechuudha shugguxii ino baasa jechuun numa tokkosa jechuudhatti malee. Kanaafuu atis namni jaalallee keetti dubbate atis itti dhokaasta jechuudha? Haaraan ittiin dhokaasu malee itti dhokaasu maaliif itti dubbattee xiyyaadhaan itti hima waan jiru malee ittiin dubbisu akkasitti ittiin tokkosee ajjeesu jechuudha. Namni jaalalee isaa dubbise dhumateef jechuudha. Shugguxii dhugee jechuun shugguxiidhaan ajjeesaa jechuudha. Kana jechuun atis namni jaalallee keetti tuqee jechuudha? Jaalallee kee tuqee jaalallee kee dubbiste taanas dhumatee jechuu barbaadetti. Inni jechuu barbaada. Ati immoo akkami jaalallee kee namni tuqee shugguxii dhobaasa jechuudha? Ani beeku. Garuu deebisanii deebisanitti san. Ati maal goota? Odaatee yaa'u. Shugguxii birallee ga'uu baatu. Waldabiin keenya shugguxii biraan ga'u gara. Jaalallee kiyya hin tuqina jechuu isaa natti fakkaata akka yaadutti. Ati nama jaalallee kee tuqe shugguxii dhootee bultaa? Shugguxii dhobaastaa? Anillee akkas gochuus osoo hin taane akka jechamni sirboonni kun yeroo tokko beektaa sookoo fi soorgoo qabu. Himni kun hima dhokataadha. Hima dhokataa ta'ee waa ibsachuu. Dhugee bulaa jechuudha namni jaalallee kee. Ani akka kootitti akkas jechuuf osoo hin taane hiikichi dhokata. Osoo na ta'e immoo. Namni jaalallee kee dubbate. Nama jaalallee koo tuqe immoo. Shugguxiin nan naadhee yaadu garuu ani akka kootitti. Yoo tuqe maal goota? Yoo tuqe immoo murtee nan fudhadhu garuu keessa kootitti. Yeroo sanitti mudannuma yeroo saniitti inni laala malee ammatti waan murteessi tokko hin qabu jechumaafin. Araqee naaf fakkaata. Araqee naaf fakkaata. Shugguxii dhugee meerra deebii. Shugguxii dhugee bulaa namni jaalallee tiyya dubbisee jedhe. Nama jaalallee kee dubbise shugguxii dhobaasa jechuudha? Shugguxii dhugee bula jechuun kuni sookoof wannoo keessaa qaba. Shugguxii dhugee bula jechuun nan rukutaa naaf fakkaate akka kiyyatti malee. Nama jaalallee kee dubbiste shugguxii dhobaastaa? Akka keetti. Shugguxii obaasoo don taane shugguxii nan dhayaa shugguxiidhaan nan dhayaa jechuudha. Kanaafuu ati namni jaalallee kee tuqee rukutaa jechuudha? Sirrika. Shugguxiidhaan dhootaa jechuudha? Shugguxiidhaan dhayaa. Jechi kun amma jechama. Jechama jechuun jechi kun shugguxii dhuge jechuun amma jecha isaa shugguxii dhuge jedhu kanatu namicha kana akka inni waan san hin dubbisneef yookaan immoo akka hin tuqneef jecha fayyadameeti malee daayirektirii shugguxii waan shugguxii dhuge yookaan itti dhokaafamee rukutamuu miti. Kanaafuu ati namni jaalallee kee tuqe shugguxii dhobaasta jechuudha? Namni jaalallee kee tuqe maal goota? Akka hin tuqne gosa maal goota? Yoo amma fakkeenyaaf jaalallee jechuun tokko yaa kaawwani dhiiraaf dubartiin tokko gaafa wajjin jaalala uuman kan wajjin jiraatanidha miti. Saniif namni jaalallee kiyya san gaafa tuqu aaruu hin danda'a baay'ee. Kanaaf maal goota? Kanaaf yaa namni ittan hima itti siqeetan akka hiriyaadha waan ta'eef nama kana bakka dhiisi waan jiru san jechuudha. Sana malee shugguxii jechuun kun seerallee nu cabsisa waan ta'eef yakka garaa hin barbaadu. Inni du'aa jechuudha nan ajjeesaa nama jaalallee kee dubbisee shugguxiidhaan nan rukutaa. Ati jaalallee kee nama dubbise shugguxiidhaan rukutaare? Ani jaalallee koo nama dubbise itti dhiyaadhen ishiin haadha manaa kooti yookaan jaalallee kooti jedheen itti mee hubachiisa. Garuu namni jaalallee namaa tuqe immoo nama ajjeesse. Nama ajjeesse? Hayyee ulfaadhu. Hayyee ulfaadhu. Hayyee maal? Galatoo. Hayyee ulfaadhu. Tole galatooma. Hayyee ulfaadhu. Galatoo. Galatoo. Namni dhuguun qabu. Eshi galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoo. Hayyee galatooma. Hayyee egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtiin hamma ammaatti taasisne egaa haala bareedaaf haala ho'aatiin egaa namoota faana egaa kolfaa taphachaa dhagaa turtii kan nuti taasisaa turre egaa qophii kana qopheessinee haala bareedaa haala akkasiin egaa simbiraan qaqqabsiisneerra qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.